Funyaan Punya dhungatee situ maqaan tadi, nyaate punya amma. situ inna lillahi. Allah. Ini punya situ. Funyaan dhungatee maqaan nyaate gadheen jechuudha. أعوذ Amma بالله laali رب. guyyaa gaafa asii Kanaadaa yookaan Ameerikaa yookaan bakka takka dhaquuf asii eerpoortii dhaabadhu. Guyyaa san salphit deebisee hunda isaaniiyyuu jechuudha. Bisee Haadha haqa. baatee baallaa filattu malee jechuudha. Akka abdii san namni funyaan si dhungatee jechuudha. Abdiin sun timirtii hin qabu timirtii hin qabu suni. La, dapat temirtiin qawaa hin saate. Urga gaafa saniitti miliqee iyyuu bara urga gaafa saniitti miliqee wallaa urga gaafa saniitti miidiyaa kanarraa bade maal ta'e bade mucaan. Hin saate. Afaan dhungatutti funyaan dhungata jarjare. Abaarri lafaa ta'e abaaran isarra wajjin. Wallahi. Reefi akkam Amma lakki ani uummata biyya faranjii Afaan kana leellisa oduu asitti lallabu baate bar. wanti telefoona kiyyaatu istaakii waan ta'een beeku. Oh, bar asirraa ilaalanii bakka sitti bilbilanii qalbii si balleessan jennee yaaddaa ture. Guurte eessaanii. Waan ta'een beeku viidiyoo biraa natti taphachiisu ture. Sagalee keetis nan dhagahaa. Siif deebisuuf kana sin dandeenye. Saniif hin beekne deebi'e. Akkam Nagayaami akkamatti bannaati. Wallahi alhamdulillah. Baga jiraattan. Nagaa walumaanu jiraan. Reedi akkam jirtaati fayyaa keeti? Qaaser gudhisee yaade. Ma yaaddee si ba'uudha? Nagaaltaa jegees. Obboleessanii Rabbi jedhi ati akka waggaa kumaa jiraattu barbaada. Ati dubartii bira teessee dubartiidhaan itti bahuudhaan jedhi. Ay dhugaa. Allah maashaallah wallah. Rakkoon qaba. Maashaallah. Maashaallah tabaaraka. Maashaallah. Kana inshaallah budaa miti bineensuu nyaatuu dide maalirraa maashaallah. No jechuun inni fitee barsamoonii kana gabbataa hartallee waaw maashaallah. Obboleessi kiyya bar maal akka ta'e hin beeku ammallee barni hafaa fi bar maashaallah takka qaqqannasaan jiru. Qaqqannasaan jirtu akkam? Akkamitti qannafamaa boonca maraa malee sanuu ati jira. Alaal namni obboleettii fi jaartii biyya takka keessaa qabu waan dhabe hin dhabu. Laala boba'een dinta cammaraarta gara fuula kana fa'a namni gaafa fuula kana keessa huqqataa bakka rifeensa kana fasaatii ciratu dhabee asitti buukiin birdilimsii kummataa irra wal geessee kaatee hin jiran. Buukii irraa guurra jirta silaawwanno jedhe. Nama farshoo dhugaa oolee ka'ee galgala farshoo sanii rafee ganama bahu tokko argite. Dhageessa akka dhiiroo warri fuutan of eegaa deemaa laala. Dubbii namaadha. Sirrii jirta baga nutti Hin gaddaa amma namni bara amma hin jiraa miti amma namni gizee yeroo laalta jechuudha amma hin gaddaa akkanatti taa'ee maaf fuudhee fagaddu kun rabbiin isaa haa beeku. Akkanatti kun akkanatti taa'ee amma laali Gaarii birdirimsii mataa keessaa guuran akkuma ati jette. Walla birdirimsiin kun irra buuqa'ee bijaamaan inni godhatu kun irra buuqa'ee jireenyi tuntuun fooqee harkaa baatee darajaa 11ffaa tun darajaa 1ffaa harkaa deebiti. Wanna jechuudha beektaa bultiin akka tofa amansiisteeti sodaataa itti seennan akkasumas cabsiti. Wallaahi ammallee maashaallah. Ganaadha maal mucaan abboo maal taate ganaa gara 7-8 baay'ee jabaadhu. Namni liji balijinnatii irraa bar waa facaafachuu eegale hin jaaru. Facaafanne alhamdulillah amma ilmooti yatanaan yoom hiriyaa taanaa yakka jedhuun. Reedii fi xiqqaa. No maali beektaa amma reediin jechuudha gizee waa sooratu hooma arge hooma nyaatan haa ta'uuf hin nyaatu. Filatee nyaatu kan buddeenuma kana buddeena xeefiitii fi buddeena garbuu addaan baasee jechuudha filatee nyaata nyaanni baay'izawwee ati nyaata nyaattu yoo filataa nyaatte beektaa viitaaminii bareeda argatta. Nyaanni kun walii gameedha faate buddeenuma. Buddeenuma tirii irra nyaattu kana nyaata filatamaa nyaata bareedaa gizee nyaattee jettee qaamni kan kee dafee sin jaaru. Homa argite jechuudha waan ijoolleen tante gattee irraa rafte illee homa argite wali qoqqochee garaaf guutee kaatee yoo achii rafte dulloomaa deemta.
dubbii sirriidha tun. akkas. Ya garaa qullattille jaartii wajjin taphatinaa dhina dhafatte tinaayin. Miriinda dhuga jaartii waliin halkan kan galataa bulee miskiinni godhee achi gabboo waan qarbii qabsee fakkaata. Amma akka beekta ay garuu mana obboleettiitti jennat ta'e sila sirrii kaa bakka guyyaa biraa isaa mana nama biraatti ishee. Heerumaa jira bari akuu sabaa leellisaa kanaa wal fuudhaarra. Sawaalleellee isaan nama fuudhu wannoodha nama jaalata malee. لا Waan إله kana si'ii walitti nama sadii hituu Abbaa jaalaanni wannoodha onneen isaa waayifaayidha nama hin dalaga bakka marattu. Waayifaayi 5GB jedhi kaa. ريدي Oh, nagaji, nagiya. Ni dufa mo dikko tura yawo ko ita kadde mu dema. Dhufeera kiyya sanii kun. Oh miutirran kenna isaa. Dira gochaa jira sorry. Ante Dallee qabdaadha baatee rabbiidha. Ana banti. Oh, ati baade galgala silki nama jala ankaaftu guyyaa malee adiisu. Sidaatti maal godhu halkan sa'a sadii afurii dawwalata sa'aatii ijji wal dhabde keeri inshaalla. Kun ati dere. riba nadi dee jechuu jira akkatti na rakkise yeroo addaa taana dee. Ani bar isa mubaarak deengadda mubaarak musammaatiif inni bakka takka dawwalatanii jennaan halkanii beekta fajrii azaanuu gaheera. Keeri inshaalla. Hin badeeni. Maa garuu maa akkas baddan qabsoo akkam gootanii akkasii baddan. Biyya deeme baay'isa wee beekta. Ani sila maali garuu namni biyya deeme kun maal? Saree. Namni biyya deeme biyyi beekta. Akkam hin dubbanne nama godha. Namni biyya deeme kun waan sallamsiisa jiramu akka miirri isaa hundi keessatti abalaasha'ee deebi'amaan nagaya. Akkuma waan qaalli wanni daa'ima qammaseetti beektaa yoo as deebi'u qabsoo hin dagataa namni akkamitti. Yaa wallaahi maashaallah amma si barutti jira bara wallaahi sin barreed dura. Hin beeku akka nan bariin. Namni amma warroonni amma feesbuukii irratti tiktookii irratti fammase kun hundinuuyyuu warra isinii as qabsoo eegalee isinii as goolii kophaatti galcheeti ofuma barranyaan hin jirre mooyatee beekta. Barranyaa malee warra moo'e nuti beektaa barranyaa dhaabnee golii galchineetiin akkasitti moone. Wallaahi namni waa'ee kan kee akkasumas seenaa zaaraa sanyii Oromoo warroonni akkas jechuudha warroonni isin hordofan sa'aatii sanitti isin beekanii. Ahmad Waba Bosona Baalee Faayiruu fi taate wallaahi homaan jettu waluma keessa. muluu faranjii taate beektaan harka. Akkasii. Nama biyya Afrikaa taa'ee faranjii ta'e sin arge. Yaa amma inshallah gara keessa na jiru amma Kanaadaaf Ameerikaan illee didde. Jammar Kaayiroo irraa namni bara. Nasraanuu as buute mi? Kallas baqa gara keessa. Nasraan kiisingiin beekne akka asuu taalchisama doos asuu taalchisanii maal qaba jedheen ture. Nasraan kiisingiin beektu balbal. Kiisingiidhaaf hun taatu kan nasraan maaliif maal fakkaata reemee akkam jireenyi jaarmaniidha akkam. Wallahi baay'ee gaadda hin rooba baay'isawee. Yaa sirriidha ni rooba. Roobaa jira qorra jira jaakkeettuu fadhee taa'uun argitu baalla. Waaw maashaallah dhugaa rabbi. Mucaan kun inuma jira guys. Nama hedduutu tiktookii qaba namni ankuun loongi taa hin beeku akkam. Dhokatee Zaaraan tiktookii qabdii baalla. Yaa ni qabdi Zaaraa entertainment immoo Zaaraa sanyii Oromooti. Tiktookiin si sabaan. Edaanya Zaaraa sanyii Immoo Oromoo. ajandaa haaraa harkaa qabaa beektaa isinii kenna warra tiktookii kana ajandaa haaraa wayitu. Hiixee na bira dhufe. Ati ajandaa uumuu yoo barbaadde sinyatti yaa sabaan kiyya jedha yaa. Ani bari hiikamee tan jira. Guyyaa irraa ajandaa roobna. Taljii. Qoy. Laal. Hasbunillah.
Itoophiyaa ma jedhi kaasaneeti? Baradoo. Achi ilaal kun asuma yaa biyya ijaarsa keetii akkatti roobaa. Adda kanaaf koomentii barreessuu dadhabe miskiinni. Allah akbar. Baradoo ajaa'ibaa roobaa. Mana jira barinni mana jira. Yaa Maal gootati alaa? guyyaa dhaabee. Ani yoo maal jedhaniinsi vaakaansii moomaa inni bakki deeman sun boqonnaa maal jettanii? Baakeshiin. Vaakeeshiin adeemee gara wannaa jira Ispaanii fi Itaalii gidduu jechuudha. Fuutee qoyatin. Yaa Maaf hin fuudhin fuutee? bakka deemnutti fuunannee dhiifne. Qarallee rakkoon qabu akkasuma. Diyaasbooraan bakkuma gahee fuudha. Akkas yaa'e. Ijoollee qabaa barii. Kamiifu? Biiftuu yoo sitti dhalche moo tuni maraattuu takke. Haadha faatee qaala na beekte jechuudha. Way guddi way guddi. Ijoollee qaba. TikTok kanarra ol kanarra- baata jennaan barsiidhumatti mormaa oliin ol baana. Kanarra waa hedduu jira. Ji ajaa'ibu amma tuni akkuma dhufu maanitti dhalchee taasofti. Dabbo. Hayyee wada biiftuu. TikTok kanarra ol bahi malee. Facebookiin si beekaa usii. TikTok kanarra ol bahi malee ati fuul asuma oliin muddadhu malee namni sirraa haasa'u waa baay'eedha. Mee rabbii jedhi si akka nama si saaraan si dhagahin jedhiin baalla. Saaraan tumni. Dura gaamaa bara qabsoo san beektaa saaraadhaan miitaan fuudhaa ture. Bara ani isinuma laalaa dhugaa rabbi isin wal dhiiftanii iyyuu hin seene an bara sani hojii madaamii geesse taanaan yoo hojiirrallee jiraate eerfoonii tokko gurra kaadheetuma isinuma laalaatuma an bar. Osoo wal janaa jennu beektaa hirrinni tiktook feesbuuk irra. Caalaan illee jala kana ture bar caalaa cittoo beektaa. Caalaa shittoo een beeka. Jala kana ture innis isallee yeroo sana achirra beekaani. Innaa namni nu harkatti dhumee qabsoo keessatti beektaa dhiigni namaa kun waa'ee wal fuudhinsaa nu dagachiise. Ijoollee baaka shiina jedha ijoollee barumsaa fuudhuuf bahee eegaa jira. Allah. By the way, tuni amma maali beektaa? Ayirooppaan jirtu amma yeroon kun boqonnaadha. Yeroo boqonnaati ijoolleen barumsaa maal herreega sirreeffadhu jedhii. Akkasii sirrumattee yaa jamsii kiyya danda'i. Amo ijoollee Naati. tiktokan hin danda'anii. Si warri tiktokii kun mataawwan hin qabani na fakkaata. Biloon hin qabu warri TikTokii kun sammuu keessa biloon hin jiru. Mata dhufu. Biloon hin jiru argeera bakka. Waldaa guddaa kana waan ofiin beekaa eessa beekadha garuu guddate malee akka du'areetallee baase duraareetan qabu. Eessa beekadee yaadaa. Garuu jamsi ati ilmoolee dhalchuu dhabdu akkam lafa hin jirtu akkam fuulli kan kee akka duraa san hin jiru akka feesbuukii. Biyya deemee Maqaa isaa jamsiiti. Dhugama baase dhukkeen sirraa kaateerti waallee si nyaatas baakee shiiruma tana keessa illee. Dura yeroo an feesbuuk irra jiru san guyyaa guyyaan faranjii ta'an hiriyoota warra faranjii ta'a naayit kilabii fa'aa hojii deemu. Fuudhanii nu maxxansan faranjiin tunis ta'e isaati. Tunis ta'e isaati. Abdiin nama fuudhetaa qammamaa fuudhabdee abdiin tayyib fuudheeraami eenyu abdiin Laala fuudheera. Jarri warra Itoophiyaan guddiftee faranjootaaf kennite san kontiraata miskiina. barramaa hin jirru nuti bar. Rakkoon kenna maali beektaa? No, sani osoo hin taane amma jechuudha yeroo bari fiiltarii feesbuukii san ingizee san akkasii nama ammarrar ta'anii hin tolle yaa rabbi. Eessuma jira laata mucaan kun jechuun ture jechuudha. Namni feesbuukiin fokkiseetiin jedhe amma aslii gurraacha yoo argiteetiin jette feesbuukii keessa waan girgiddaa dhiibee bahi fakkaata. Tiktookii yoo dhufe jedhe garuu. Waan qabrii cabsee bahe fakkaata jettuure girgicha. Eegaa tiktookii keessatti garuu gizee dhufe faranjichi isa ga'e hin jiru.
Gama filtarii Facebook TikTokii kanaan akkanatti nama dhungatti ija bira tarte. Bakka Adam namnummaan ana maleen fuudhu jettee na eegar taati. eegaa jiraan. Ay, mama. Geemsi taphataa nama dhungatu sun Ana Goota illee beektaa amma nama qabsoo jaalalaatiif jecha Dubaay irraa Kaayiroo dhaqee sini jatanii duwwaa kan. Jibi qishtaa jibi duwwaa. Mee maal abbaa mee akkam abbaa kan kootii haa godhu. هذا انت بسنين اشتري دي فوق الدبون قشطه صح؟ Amsi ما ijaan اسمه هذا ها؟ Arabi fa. Arabii fa dukan qabne haa dukan qabne. Dubaay irraa Kaayiroo dhaqxee jirta, Itoophiyaa dhaqxee jirta. Kuni goota jaalalaati amtee modeeliin akka biyyi badhaafame sun siif laatamuu qaba. Eessatti beektaa? Amalal Jaarmanii deemee Jaarmanii irraa nachiine. Yaa Kanaadaa, yaa Awustiraaliyaa, yaa Ameerikaa. Maal goota baakki? Asittuu iyyuu ilaala asuma Jaarmanii matti Kanaadaa sitti godhaan. Laa Jaarmanii I don't know maal akka ta'e hin beekan biyya Jaarmanii san baay'een jaaladhu. Maali? Jaarmaniin fedhani Awustiraaliyaa illee ni fedha natti tolti. Walumaa galatti garuu hawwiin kiyya Kanaadaadha. Dogongorteerta yaadha faatee Maal rabbis. goota Kanaadaa biyya Biyya qabbanaata. hawwiniiti na bira hawwi. Maal haasofti? Eessatti argite? Baradoon laal. Baradoon mana keessaa gabboo sitti hin dhiiftu Kanaadaa. Awustiraaliyaa Austraaliyaan bareeddudha. Ameerikaa illee yoo dheeyte Minisootaan dhaqin. Achi gamas irra fuuldura koo hirri dhaqee gadii gammoojjii fuuldura. Kaalifoorniyaa fa'aa dhaqe. Reedi Adam Beeta James Reediin beekaa qabsaa mucaa ganda keessaniiti bara ijoollee guuguuti. reediin gootaa dhiisi. Akkanumaan saroonni itti ما duukaa أعرف arti garuu. بوجد Ol seensisee ol seensisi. شيطان Ijoollee guuguuti bar. Bakkee maraayi beektaa qabsa. Zanyima Bullaalla beeta qabsaaya bullaallaati. mucaan sirrii jira namni akka itti wayidha. Irra Jinniidhaan fe'aa. warri feesbuukaa kun. Qabsaaya warra bullaallaa. لازم تروح باي رم قبسو كيسا باي ذا واي Jedhi maal xoorataa bahee mi obboleessi Xoorataa kiyya. baasa malee hin bahu dhiise. ايوه دي Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Salaam warahmatullahi Ende Jamali waggaa sadde motor booda arganiiro qabsaa Facebook jibar waliin qabsaa turre. Aboo jirta bannaat. Jirta abbee. هرنتين Laa ilaahi. Maa badde boo? Wallaahi jireenyuma nama balleessaa beeki akkami nagaati. Nagee alhamdulillah fayyaa wallahi. Samoona kana yoo an feesbuuka seenu beektaa sirratti wacaa jiranii. Yaa. كابسو رجل كابسو رجل كابسو Abbaa رجل gara Qabsootti biyya jirra laataa. bara bosona keessaa wanno jennu adamaa jira mootummaan nu ari'aa jira. Baga rabbi jalaa si baase immoo ajandaa sirraa jijjiiruuf qophiirra jira beeyte. Afya waa maa waa fuudhuuf deemta bannaati. Fuudhuu bichaa moo sadi moo afur fuudhee jechuudha. Ayyee. Mana tokko keessatti dubartiin sadi afur wal qabdee jirti beeyta. Akkas taana anummaan seegalure bakka. Rabbi afranuuf suuraa jaraa wayita jarri wal nyaattu suuraa kaasee si erga.
Atiin gootu hin jedhamu illee warra akka duraas beeku sanitti amma tasgabboofte hin beeku. Gisee duraanii sanuyyuu jaarman taa'ee dubbatu mana naddu jaarmanii tana bari yoo sane waa'ee jaarmanii Alaabaa ta'e beektaa? Alaabaa ta'e beektanii ati Jamaaliin? hurrii cinaa loofaa waliin gisee san qabsoo geggeessanii beektaa tokkollee hin jira xiinxallaa binaashaamu xiinxallaa siyaasaa Jamaal qabsaa ganamaati bar. qabsaa ganamaati yaana beekaanii bar. Jaalala. Reediyyee maqaa dura taasi baase gaamin jedhes maashaallah wallahi. Dhumee laa xoorataa akka gaafa si fuudhatutti hin bahu. Reediin bara mallee fuudhuu barbaada bara gashaniiti jedhe. Xoorataa akka si Odoo kaayiroo jiraannee guyyaa akka jantaa godhanii dubartiin bishaan nannaa ittee akka bishaan nannaa itti jedhu. osoo kaayiroo jiraadhe maa hiriyaatii faate tuuma dhayitee xiixii dhaqxe. Akka kayirmaaf sabaan leelisa kuni ka Austraaliyaa kun cabbiitti roobe cabbiin hin jiru Austraaliyaa tala. Kun olaa gosa guuree kana liif godhaa deebisan kun akka niitoorkii Itoophiyaa. Ijoollee itti dabalaan Austraaliyaa bira dhayna yaani. Kun akka 8 dawalan. Ayi sabaan leelisaan duraan Jaamsi nama bakka nagaa tura. qopheessi jaarmanii si bira dhufa. Rabbiin qopheessa baay'ee hinaafee suuraa wayii argee beekta. Jamaal ma Faransaa turtee fi Jarmanii deebite? Jarmanii jira amma Wallahi. rabbi. Oh maal ani Faransaa gisee qaba. An gisee Faransaa jirtu saniin annoo ture. Firaanfarti galee barre bakkuma jaartiin jirtu gallaami warra arbaa guugu kun. Inshallah baga rabbi si Jaamsi milkeessa. qabdaa yoo daan akkanuma Faransaa antee Faransaatti waraqaa qabdan turre? Waraqaa sanumaan jirare. Oo hin danda'amu saa? Yaa Faransiif jaarmaniin akka waan namootuma tokkoon bultiya. waan siin jedhu Eh. haadha faatee tana beektaa gaafa tureera yeroo san miidiyaa irra deemaa ture kiisiin giidhan isiin ijoollee laxaallattu arge Eh. duyduman naqite yaabu. Maaliif? Odoo ana ta'e jetti. Osoo ana ta'e maal qaba wayi biyya kana gaffuree kaayirootti uf gaffuraa ga jedhu mucayyoo beeki janaa ture dur Ajaa'iba oo. miidiyaa irraa fagaachuun kiyya kana na Siingi amma jedhan tana lakka faranjiin jaartii Kiisiin kun bar walii kame amma fakkeenyaaf Sanii miti amma Onnoo san beekaa Funyaan dhungattee hiyyeeyyiin kaayiroodha maqaan na balleessite tana jechuudha amma osoo hidhii biraayyuu nan gahin funyaan dhungattee maqaan na bade tana. Funyaan faa maal faa waan akka onnoo kana hin jiraami. Gaafa sila. Madaada baadhe lafumatti maqaa isaa dhigisee takka takka laaraa warri yookaan kiisiin qibasanuu seeran si godhanii siniini. Amma abdii muktaar faatii hidhiin dhungatee wallahi funyaan Funyaan dhungatee si maqaan tuute nyaate. funyaan si tuute innaan illahi. Inni funyaan si tuute. Funyaan dhungattee maqaan na nyaatte gadheen jechuudha. Amma laali guyyaa gaafa asii Kanaadaa yookaan Ameerikaa yookaan bakka takka dhaquuf asii eerpoortii dhaabadhu. Guyyaa san salfitti deebisee hunda isaaniiyyuu jechuudha. haadha faatee baallaa filattu malee jechuudha akka abdii san namni funyaan si dhungate jechuudha. Abdiin sun timirtiin qabuudhis timirtiin qabu suni. Laa dhabaatee timirtiin qabaa hin saate. Urga gaafa saniitiin miliqee iyyuu baru gaafa saniitiin miliqee wallaa gaafa saniitiin miidiyaa kanarraa bade maal ta'e bade mucaan. Hin saate. Afaan dhungatutti funyaan dhungata jarjare. Abaartee lafaa ta'e abaaran isarra hojje. Reedii akkam Amma lakki ani uummata biyya faranjii Sabaan kana leellisaa oduu asitti lallabuu baate bar. wanti telefoona kiyyaatu istaak waan ta'e hin beeku. Bar asirraa ilaalanii bakka sitti bilbilanii qalbii si balleessan jennee yaaddaa turre. Guurte eessaani. Waan ta'e hin beeku viidiyoo biraa na taphachiisu ture sagalee keetis nan dhagahaa siif deebisuuf kana sin dandeenye saniitiin bahee deebi'e akkam Dhagaami akkamatti bannaatti. wallahi alhamdulillah Baga jiraattan baga jiraattan. nagaa walumaanu jiraan. Reediyyaa akkam jirta ati fayyaa keeti? Qaasa ergu dhiisee yaade. Na yaaddee si ba'uudha. Na laaltaa jegees.
obboleessi yaa rabbi jedhi ati akka waggaa kumaa jiraattu barbaada ati dubartii bira teessee dubartiidhaan itti bahuudha hin jedhin. Ay dhuga. Allah, Masha Allah, Jiraannaa wallah. rakkoon qaba. Masha Allah. Masha Allah, tabarak. Maashaallah. Kana inshallah budaa miti bineensu nyaatu dide maalirraa maashaallah. No, jechuun inni feebar samoonii kana gabbataa hartallee waaw Masha Allah. Obboleessi kiyya bar maal akka ta'e hin beeku ammallee barni hafaa fi bar maashaallah takka qaqqannasaa hin jiru. Qaqqannasaa hin jirtu akkam. Akkamitti qannafamaa boonca maraa malee sanuu ati jira. Alaal namni obboleetti fi jaartii biyya takka keessaa qabu waan dhabe hin dhabu. Laala aboo baay'een dinta cammaraarta gara fuula kana fa'a namni gaafa fuula kana keessa huqqataa bakka rifeensa kana fasaatii ciratu dhabee asitti buukiin birdilimsii kummataa irra wal geessee kaatee hin jira. Buukii irraa guurra hirta silaa jedhe. Nama farshoo dhugaa oolee ka'ee galgala farshoo sanii rafee ganama bahu tokko argite. Dhageessa akka dhiiroo warri fuutan of eegaa deemaa laala. Dubbii namaadha. Sirrii jirta baga nutti hin Hin gadda amma namni barama hin jiraa miti amma namni gizee yeroo laalta jechuudha amma hin gadda akkanatti taa'ee maa fuudhee fagaddu kun rabbiin isaa haa beeku. Akkanatti kun akkanatti taa'ee amma laala Garii birdirimsi mataa keessaa guuran akkuma ati jette. Walla birdirimsiin kun irra buuqa'ee bijaamaan inni godhatu kun irra buuqa'ee jireenyi tun fooqee harkaa baatee darajaa 11ffaa tun darajaa 1ffaa harkaa deebite. Wanna jechuudha beektaa bultiin akka tofa amansiisteeti sodaataa itti seennan akkasumas cabsiti. Wallaa ammallee maashaallah. Ganaadha maal mucaan abboo maal taate ganaa gara 7-8 No, si'a but- baay'ee jabaadhu. Namni liji balijinnatii irraa bar waa facaafachuu eegale hin jaaru. Facaafanne alhamdulillah amma ilmooti yatanaan yoom hiriyaa taanaa yakka jedhuun Ready. Reedii fi dhiga. No maali beektaa amma reediin jechuudha gizee waa sooratu homa arge homa nyaatan haa ta'uuf hin nyaatu. Filatee nyaatu kan buddeenuma kana buddeena xeefiitii fi buddeena garbuu addaan baasee jechuudha filatee nyaanni baay'izawwee ati nyaata nyaattu yoo filataa nyaatte beektaa viitaaminii bareeda argatta. Nyaanni kun walii kamiidha faate buddeenuma. Buddeen matirii irra nyaattu kana nyaata filatamaa nyaata bareedaa gizee nyaattee jettee qaamni kan kee dafees hin jaaru. Homa argite jechuudha waan ijoolleen tante gattee irraa rafte illee homa argite wali qoqqochee garaaf guuttee kaatee yoo achii rafte dulloomaa deemta. Dubbii sirriidha tun. Akkas. garaa qullattillee jaartii wajjin taphatinaa dhina dhafatte tinaayin. Miriinsa dhuga jaartii waliin halkan kan galataa bulee miskiinni qoqqootee achi gabboo waan qarbii qabsee ba'e fakkaata. Amma akka beekta garuu mana obboleettiitti yennatti ta'e sila zirzirii kaa baqa guyyaa biraa isaa mana nama biraatitti ishee. Heerumaa jira bari akuu sabaa leellisaa kanaa wal fuudhaa irraa. Sabaan leellisaan nama hin fuudhu wannoodha nama jaalata malee. Waan kana si'ii walitti nama sadi hituu Abbaa jaalaati. Wannoodha onneen isaa waayifaayidha nama hin dalaga bakka barattu. Waayifaayi 5GB jedhi kaa. Reedii. Oh, nagaaji, nabiyaa. Ni dhufa moo xiqqoo tura yaaboo bakka wayii takka deemu deema. Dhufeera kiyya sanii kun. Miutirra hin kenne isaa? Diraa gochaa jira, sorry. Ante? Dallee qabdaadha faate rabbiin. Ana baanti. Oh, ati baatee galgala silkii nama jalaan kaaftu guyyaa malee adii si Silaatti maal godhu halkan sa'a sadii afurii dawwalata sa'aatii ijji wal dhabde keer inshaalla. Lubbuun adii dheeree. Hirriba nadi dheechuu jira. Akkatti na rakkise yeroo soddaa taane dee.
أنا بار إنسان مبارك دينغد مبارك مسماتي فيني بكتك دولتني جنة هل كان يبيت فجري أذان وغيرها خير إن شاء الله لا عليك لا عليك أنا ما أرجعني كنا جدي سلكي سلكي ساكو أنا مولتران إنكاسون Maali yoo waan rakkoo faa ta'e yoo. warra qofa ta'e Itti ifaan mana haajamanii. kiyyaatitu bade laga dhaabataa jira liifti dhaabatee jedhee akka darajaa 11ffaa ol bahuun 12ffaa ol bahuun dadhabee akka Reedi. beelittiin naa deebi'uun mana kan kee dhufaa maal Reedi. maal Ifin daawwaltee seera kana madina tokko keessa akka. TikTokii waan asanii kana haadha faate Arra seenaa miitaa miitaa siyyarraa bar bulloo kiyya akkam jirtu ambar silkii normaan siidha walee maalitti mistira baasa sagalee waan waastaa fi walee ergine danfaa. Amma Haadha miitii faate. fayyadoo sireedi. beerree arsiituun gaarii waan akkana keessa sosocho'uun beekan Dhabama godhe jalaa mee isiisa. keessa sosocho'a gisee isa argite miskiina Hin muratanii beektaa rakkoon isaanii dhaabanii deemanii. eebate jaarsa kiyya irratti naasa'ini yaadni gana Eh? isa gisee asii gad darbe haasofta yaadni akkas akka kennaan na baqata Laa ilaaha illallah. Aboo reedi. Reedi Adam. bilbilee hasaara. Tekkistii godhe lakkoofsa kee keessan. Sodda waliinis. Kun caalaa shittoo ni jira. Caalaa shittoo kana galchi. أهلا 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 جبس Aboo. caalaa cittoo شوق برميرتا Jira aboo. نجا مين Nagaa galata rabbi alhamdulillah. عرفات السلام عليكم Haati anaa faate dhufu shabaqaan cittoo isii akkamitti biizidha. waalaikum salaam انت شتو ستي احوج عسن جواب ارسادي شتو جيمي هاي انجتون كو ما جتون انجتون beektaa sabaan na jala seene taanaan dullatti aroogitti نرو رستيبر waan biraa انا jaal ما وان كيرين كي لفر نبرور سايرو فينا كاسين جاورو غان سلالي وان جيچان سنجودا به كاس جدا Ni dhuga. jaal koomentii harkaan kan deemu eegale jamal laal korbeessi balaa Laa ilaaha illallah. Wallahi. joorji erbee maalitti gurguratte reediidhaan soddaa ka jettu jaarmanii keessaa kun gurbatti matala garaana nyaata areeda akkaan baafne intala akkaan fuune miskiina dhiyootan intala takka bira kaa'ee jala kana ollaan Allah soddaan إيسا السلام عليكم بني ادم وعليكم السلام Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Angkor Jarmanii keessatti bakka arganii yoo fincaanan tiraafikiin nama hin qabdu Jamaal. Yakkaami wanni akkasii. بريده مشان سكتا Wallaa daa'imni kun guyyaa tokko osoo geemii waliin taphannoo akkanuma deemee ilaalka osoo waan argu kana laal otoo waan akkana dhagu. اينيو Rabbi na haa nyaatu Joorjiin kun osoo waan akkana dhagu shigginni hoyonnoo keessa deemaa jira beektaa? أثني دقيقة فتا Geemii waliin taphataa jirra siin jedhaa bar. مشان ايلاند كيسا كدنا قوسين فينچان سيتي بالرت نكي بيته Wallaa hin fincaane malee bishaanii miti Rabbi na haa nyaatu hin fincaane. Haayi. بشاني فوني الدبي سقاديرو Nama qaxxabu. Karaa kun hurriin gaara cilaalo kun hurriin cilaalo wayii nama arrabsaa kun waan nama arrabsuuf jira nama. urrini fincaan murri akka fincaan urriin No hurriin ama laal. urrini fincaan tattaa qabu
bosona hurriin keessa deemu tokko ni beektanii mifin waan nama arrabsuuf jecha karaa namaatitti gadi hin bahu. Karaa hurriin gara jedhaan irra deemsa irra deema. Dafaatee jedhanii warra. Namni nama arrabsu mandara addaa keessa jiraata bakka kamittuu Ameerikaatti illee kanaa. Warri magaalaa keessatti deemu naa jirman dhaqee dhufe nagaa addoo akkanaa jee gadi hin bahu. Haala faate Haa. kaayirootti namni nama arrabsu eessa jiraata? Kaayirootti namni nama arrabsullee akkasuma gadi hin bahu. Yaa? Kaayiroolee nama arrabsu gadi hin bahu. Hin bahu Onnee Manaan baanii? guutuu keessa hin deemumi? Onnee guutuun nama keessa hin bahu. Yaa lubbuun qabu kamee amma laale Ameerika.